Guys, fayyoo agartanii fayyoo nu gabbasaa jira. Fayyoo. Yaa miidhagee onnan. Ani si qorre bakka kan kee dhugaa waaqayyo. Dubaay yeroo duraatiif biddeen masoobii guuttessi dura gooti kafana adii si xuusti. Hojii Dubaay bar booda immoo doogaa madii si gooti yoo seeran hin qabatinitti. Ani si qorre qalbiin qirjattee odoo si ta'e uffadhee tan unifoormii mana madaamii seenee hojjedhee hamma ta'e yoon tashaashiloo qabaadhe gadi bahee bashaqqaxa. Kaleessa dhuftee har'a bashaqqaxxee Dubaay nama meeqa aggaallaxxe. Biiftuu gorsa maakii horoo si gorsa sammuu kee keessatti qabadhuuti mana madaamii gali. Beeksisa si hojjedhu tiktokii kanaatiin mana madaamii seenii warra siin jiru suni warra boolloo qotee qabrii keessa si geessuuf saaxinii si bite isaan. Fayoon har'a biddeena si gaabbaste kuni boru hin gaabbitaan. Si galee lakki of laali. Oromoon gaafa sitti murate Oromoon gaafa garagalee dugda sitti galee wanti Oromoon jee si naftumo. Maali beektaa Dubaayitti amanuu Oromootti amanuu na wayaan. Jechoota Oromootitti amanuu na wayaan. Komentii Oromootitti amanuu na wayaan. Arraba keetti amanuu irra jechuudha. Jecha kootitti amanuu irra jecha Oromoon naan jirutti amanuu na wayaan. Maaliifin Oromoon 1,000 yoo komentii 1,000 badaasii barreesse isaan keessaa jechi isaaniitu hundi dhugaa parsantii 100 dhugaadha. Waan na mudate waan hin beekuuf jechuudha. Dubaay immoo akka daabbootti akkatti gaggalabbaxxee silaalti. Sitti meetan jira. Nagaan siif haa ta'u. Nagaan siifis haa ta'u. Akkam jirta? Nagaa kooti riikoordii sana argeen baay'ee rifadhee porofaayilicha jijjiirii waan kiyyaaf keessatti hafuu naan jettee turte. Naa dhugumaan jaalaliyyaaf keessumatti ga'eeti moo? Urjii dhugaadha. Riikoordii godheen ture. Maaltu ta'e beektaanii jaalalli keenya karaa akka inni itti ga'ee waan gabee jirtudha. Tokkoffaa immoo maatiidhaan ala hin jiraatamu hin beekta. Haati kan koo akka cimanaa qabdi, haati kee akka cimanaa qabdi. Yoo jaarsummaan hin gadda jette gaafa sanbataa sana ergine immoo hin ergine. Dhaqaa jedheeraa nan ergime hin ergine argite yoo. Dhaqaniiru. Baay'ee maatii keenya lamman gidduutti immoo maaltu dhalatee argiteetta? Okay, amantii garaagaraa qabu maatii kiyya musliimaa akka ta'anii kennaan koo maatiin koo nuti intala keenya islaamatti gurgurru jedhanii didaniiru. Eshi ani immoo maal jedhee waadaa si seenere. Eshi dhimmi maatiin nu ilaallatu amantii kun hin jiraadha si faana. Maatiin maatiidha. Siin hin jenne? Okay, dhaggeeffadhu amantiin keetiin jiraachuun an musliim amantii kiyyaatiin amantiin kan koo dhorkaadhaan na dhorkaadhaan. Okay, amantiin kiyyaa amantii biraatii waliin jiraanne itti daarii gochuun baay'ee ulfaataadha. Tokko jettaan lammaffaa shaadaa qabachuun dirqama keeti. No amantii kiyyaan hin jiraadha yoo itti dhingataman dhiigee gadhiisi shaadaa qabadhu jechuun danda'u. Maaliif jaalala kana dhaabuu dandeenya malee. Maatiin naqanii maatiin keenya kun dheengadda garatti walakkeessummeessan lekkatti dhaban dhageessee hin beekta. Ministeerri kunoo gadi ba'uu dideeyye. Amma miidiyaa irratti dhaggeeffadhu gaafoo ichatu hin taane kun ikkoo marii dhaban. Beektota baay'ee jira miidiyaa kanarrallee. Beekaadhaa fi namoota adda addaa qabna. Jara biratti illee dubbachuu dandeenya. Hiriyoonni gurguddoonni jiru jechuudha. Beekaan waliin namoota badaa jira. Aniifati nama jaalala kana yeroo baay'ee waliin laffaanedha dhugaadha. Okay, Suusi dhaggeeffadhu. Gaafa jalqaba walitti dhufnu amantii walitti hin buunu. Aniifati waggaa 4 keessa jirra wajjin amantii walitti hin buunetti waadaan sisteemuu na seesisne. Okay, harmeen keessa natti haasa'anii jirusa. Harmeen keessa kanatti haasa'anii. Armeenii akkati musliima taate si beetti malee si hin beektu. Armeen akka amantii kee taate waan ilmi ishii jaallatee fudhatee galee hin jaallatti Armeen. Gaafa mistira kana keessa galtee jettummoo amantii kun jijjiiroon amantii kiyyaan hin jiraadha gaafati jettummoo tokkoffaa amantii kootiin baay'ee waan dirqeedha. Amantii dhiisiyyuu
baay'ee safuudha. Aadaa jiru ulfaataadha kunumti akkuma waan obbolaan kiyya dalageen beekne waan dalagaa jirudha kun anatti ulfaataadha. Kana malee rakkina biraatu hin taane waan biraatiif miti. Tokko lammaffaa immoo amantiin kiyya immoo kan dorkuun beektaati. Shi galatoome. Shi galatoome boodan sitti haasa'u. Haasa'an hin jiru hin danda'u akka. Baay'ee rakkoon qabu dubbachuu dandeenya miidiyaa irratti rakkoon qabu. Jechuun wal miidhuun miti kun waan ilaafilamee dubbatamaa jirudha. Lammaffaa immoo maatii haati kee waan haadha kee moo na jaala filatta amantii kiyya haadha kootiin alatti wanti tokko ittiin naaf hin jiru dachee kana. Dirqamni aandanyaan darajaa irratti kan ija koo dura jiru amantii kiyyaadha. Itti aansee haadha kooti. Ilaamee maqaa kee malee nawwaatiin yeroo tokko jireenya kee itoo jiraachaa jirtu guddachuuf itoo tattaafachaa jirtu oliif gadi itoo jechaa jirtu namoonni maqaan taane yeroo siif laatan wanta siin gitne yookiin wanta siif hin malle yeroo siin jedhanii hin aariin ittis hin qabamin dhaabattees deebiin laatiin yeroo keetti fayyadami isaanitti galagaltee deebii yeroo laattu fuuldura keedhaa gufuun sidhee kufuu dandeessa waan ta'eef kanaaf kanan dubbifadheerraa fakkeenya tokkoon siniif kenna. Guyyaa tokko hattuu tokkotu mana warqee galee gabaa gidduu warqee butee fiigee ba'e. Achumaan namooti mana warqee keessa jiran hojjetoota dabalatee jechuudha. Hattuu sana qabuudhaaf garagalanii hattuu jechaa duuba isaa fiigaa turan. Hattichis jarri akka biraan deebine baree yookiin namooti sun akka biraan hin deebine baree nahee uffata isaa ofirraa baasee wanta qabatees gatee fiigee jalaa ba'e. Yeroo as galagalanii namicha uffata hattuu sana fakkaatu uffate tokkotu itti dhufe. Asumaan as galagalanii hattuun kunooti jedhanii namicha dhimma isaa karaa deemaa jiru hattuu jedhanii duuba deemu namtichi ispiidii deemsa isaa itoon dabaliin yookiin suutuma akkuma dura deemaa jirutti tasgabbaa'ee karaataa itti fufuu jalqabe. Galagalees isaaniin ilaalle achumaan dhumarratti yeroo galagalanii fuula isaa arganii namichi sun hattuu miti abbaa qabeenyaa beekamaan biyya sanaadha. Rifatanii dhiifama hattuu nutti fakkaatte jedhaniin jennaan rakkinaan qabu jedhee seeqeennis wanta tokko akkasatti hin fakkaanne isaanitti hime. Achi namoota waliin fiigaa turan keessaa tokko baay'ee ajaa'ibsiisate maaliif yeroo nun hattuu jennee si waliin fiignu an hattuu miti jettee maaliif galagaltee yookiin nuuf deebiin laannee jennaan lakki ani kaayyoon beef qaba karooran bakkaan gahachuu qabuuf hin qaba wantan beef hin qaba. Maqaan isin hattuu jettaniitti na waamtanii ani hattuu miti anaan ibsu hojii koos miti maqaa koos miti waan ta'eef maqaa koo malee maaliif hin awwaadhaa isin jettanii na waamuun hattuu naan jechuun mirga keessanii ani garuu haga hattuun taanetti maqaan sun haga nan ibsinetti anaaf waa'ee koo miti yeroon isiniif deebi'ee yookiin immoo garagalee deebii kennus hin qabu isin dhugaasaa yeroo bartan haqasaa yeroo bartan akkuma amma na agartanii bakka nan ga'uu malu yookiin bakka deemuu malu itoo beektanii galagaltanii na argitanii haqasaa hubattanii dhugaasaa hubattanii isiniyyuu ofitti gaabbitaniittu an isiniif dhaabadhee deebii kennuu nan barbaachisu jedheenii jedhama. Gara dubbii kootti yeroon as deebisu yookiin gara keenyaatti yeroon as deebisu yeroo tokko namoonni tokko hojii isaanii itoo hojjechaa jiranii namoonni maallaan jedhu namni kana naan jedha jettanii of dhiphissaniif isin haga hojii keessan hin taanetti haga isin hin ibsinetti yookiin wanti sun haga isin bakka hin buunetti wanti namoonni jedhan isin dhiphisuun qabu hojii keessan itti fufaa. Namoonni isin gufachiisuudhaaf beekanis ta'e itoon beekin maqaa isinii moggaasuu danda'u yookaan immoo itoo hojjechaa jirtanii wanti isin hojjechaa jirtan sana namooti hojjechuu hin dandeenye isin bira ga'uu hin dandeenye maqaa addaa isiniif kennanii isin xureessuu danda'u yookiin adii keessan irratti dhanna keessan irratti hojii keessan irratti dhoqqee laaquu danda'u
inni hojii isaaniidha. Hojiin keessan garuu hojiin kee garuu obboleessa koo hojiin kee garuu obboleettii koo fuulduratti ce'uu waan gaarii hojjechuu kaayyoo kee yookiin karoora kee galma ga'uudha. Kanaaf namoota hundumaaf dhaabattanii deebiin kenninaa. Kan yeroon keessan qarshiidha. Yeroon keessan umurii keessan yeroon yeroodha. Yeroo keenya immoo haalaan itti fayyadamne bakka yaannee fi bakka karoorfanne gahuu dandeenya waan ta'eef waca hundumaaf dhaabbattanii deebii laattu yoo ta'e yeroo keessan of jalaa fixxu. Waca hundumaaf gurra keessan kennitu yoo ta'e gammachuu keessanis hin sarma kaayyoo baataniifis hin dagachiisa waan ta'eef deebitanii yookiin duubatti galagaltanii akkuma namtichi jedhe namtichi ogeeyyiin namtichi hubannaa qabu sun jedhe yeroo isaaniif galagaltanii deebii laattanii gufuun isin fuuldura jiru isin rukutee yookiin isin gufachiisee bakka deemuuf kaatan isin hankaaksuu danda'a. Kanaaf yeroo hundumaa karaa keessan irratti maqaa keessan hin taaneen yookiin maqaa isin hin madaalleen yookiin maqaa keessan malee jeneraalii hin hawwaatinaa. Namni maqaattiin waamamu qaba. Wanta isin hin madaallee wanti isin hojii keessan hin taaneen namni yeroo isin waamu tuffadhaatii bira darbaa wanta baataniif galmaan gahaadhaa gurra keessan wanta ta'utti malee wanta hin taaneef gurra keessan hin baninaa. Maqaa keessa wanta hin taane yookiin wanta isin hin ginne yeroo namni isin waamu gurra laatinaa attention laatinaa wanta baataniif wanta itti ganama gochuuf kaataniif isarratti xiyyeeffannoo keessan kennaan jechuu barbaada. Dhaamsi koo har'aa dhaamsa gabaabduudha. Kaayyoof karoora keessan hin dagatinaa. Wanti karaatti isin hambisu wanti karaatti isin hankaaksu yookiin akka isin bakka sana hin geenye isin godhu hedduun isin qunnamuu danda'a. Sana akka jabinaatti itti fayyadamaa waca hundumaaf gurra keessan hin kenninaa. Milkaa horaa deebanaa dagaagaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa.